argitanii egaa akkuma argaa jirtanii hidoomiin yeroo baay'ee warreen baay'inaan nyaatanii waan keechaa baa'u argitanii jirtu sirriitti of eeggannoo godha. Dhugaa dubbachuu fi argitan ture wanta kana beektanii amma beektanii soba namatti fakkaata. Wanti asirratti arginu kun hundi soba namatti fakkaata. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube askalachii irratti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaa nama qeebsanii baay'eetu jecha. Egaa akkuma argaa jirtanii hidoomii kana yeroo baay'ee ijoolleen hidoomii ni jaallatu. Ijoolleen Arabaatillee ta'ee ijoolleen keenyarree ta'ee namoonni hidoomii jaallatanii yeroo viidiyoo kana argitan maal isinitti fakkaata? Dhugaa dubbachuu fi hidoomiin kun akka bashitaa ta'e amma fakkeenyaaf akimiin illee ni dhuu hidoomii akka nyaanne wanta irraa hojjetamu garuu waan sindee akkas qamadii wantoota akkasiin natti fakkaate dura jechuudha. Isinii galee midhaan irraa waan hojjetamu natti fakkaate. Garuu immoo wanta inni keessaa ba'ee wanta inni akkamitti akka goggogu ilaala. Dhugaa dubbachuu fi hidoomii kana duraayyuu hin jaalladhu. Garuu immoo nyaatinaa wantoota biyya Arabaa kana keessatti wanta Itoophiyaa illee hin jirani beektu hidoomiin ijoolleen baay'inaan hin jaallatti. Garuu immoo ijoollee dhukkuba beektanii garaa keessa yeroo baay'ee dhukkuba namatti fidaa jechuudha. Nama dhukkubsa daa'imallee garaa hin dhukkubsa daa'imti immoo hin jaallatti beektanii. Kanaafuu wantoota kana sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo nu haa eegu. Anillee beektanii yeroo baay'ee ergan argee viidiyoo kana argee miti duruma isaatu hin jaalladhu hidoomii. Warreen jaallattan garuu ilalaa wanta nama fayyadne wanta biqaa dhibee namatti fida ta'e wanta nama dhukkubsa ta'e irraa fagaadha. Takkitti dhibeedhaan qabamte taanaan dhugaa dubbachuuf dhibee wanta adda addaa dhukkuba garaa keessa dhukkubsachuu hanga biqaa dulloomtutti si dhiisu hangaatii umuriin kee deemutti si nama dhiisu jechuudha. Akimiin illee nama hin fayyisu ni beektu. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo nu haa eegu. Baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Hidoomii kanallee hin nyaatinaa isiniin jedha. Miidha darbee amma joobonii beektanii joobonii kanaan jalqabuma duruma isaa hin jaalladhu ture. Garuu immoo argee jennaan baay'ee tokko mana keessatti iyyuu fuudhee yeroon ijoolleedhaa kennu baay'ee tokko na soruraa ture jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Waaqayyo nu haa eegu. Kanaafuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Hidoomiin kun midhaan irraa osoo hin taane raammoo keessaa ba'a jechuudha. Argitanii miti akkatti garaa keessaa baasan baqaqsaniitu. Dhugaa dubbachuun amma fakkeenyaaf soba waan warreen namni soba jedhu sin dhabamu. Isaan sobanii tamma feektanii maashiniidhaan akka waan qimamii faa midhaan qabu qaaraa midhaan sobanii waraqata irratti siilii akkasii barreessanii waan akkanaa kana eenyu jechaa jiru jechuudha. Kanaaf namoonni raammotii nyaatatu waan kana hin hojjenne isinitti fakkaata. Kanaaf maashinii goggogsa. Maashiniin goggogse kana keechaa raammoo wanti isaa akkasitti kan maashiniin akkasitti goggogee akkasitti hidoomii fakkaate hidoomii nyaatu jechuudha namoonni garaasaa keessaa kan ba'e. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu ba'anii amma fe'e maalifi waan fe'e hin taane wantoota akkanaa kana hin fayyadamina nyaatinaa isinitti hafu. Dhugaa dubbachuuf nama beektanii ruuziin hin jira ruuzii qulqulluu adiin jechuudha. Akka barbaadanitti wantoota ta'etti gootanii afantan akka paastaa hin jira wanti midhaan irraa hojjetame jechuudha. Isinii galee wanti qiliqilii takka hin qabne hidoomii joobonii wantoonni biyya Arabaa jiran kana wantoonni waan akkanaa irraa hojjetaman hin fayyadamina. Dhugaa dubbachuuf kanaaf amma kana hidoomii kana waan midhaan irraa hojjetame natti fakkaata dura. Kanarra namanni ture. Gin erkesii waan laalee jedhu baqa haalli isaa natti jijjiirame. Dhugaa dubbachuuf haalli isaa natti jijjiirame isaan wantoota qimamii fa'aa itti godhanii wantoota adda addaa itti godhanii akkasitti kan fayyadamanidha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo nu haa eegu. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Haalli miidiyaa kanarraa yoo laaltee jettee baxaa nyaata si jibbisiisa. Kanaaf wanta kana sirriitti of eeggachuu qabna.
nyaannu nuttaafu paastaan ni jira midhaan irra kan hojjetamu midhaan qulqulluu jechuudha. Mokoroniin ni jira. Waan akkasii kana fayyadamuu dandeessu. Garuu immoo abadan wala joboon wala milixii kana waan maashiniin hojjetu kana immoo abadan foorjilii waan ta'eef dhibee namatti fida. Dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf ilalaa koofii niskifee jechuudha. Bunuma keenya kanatti wantoonni keemikaalonni adda addaa itti dabalamanii bakka arginu akka inni jiru. Yoo dhugdandas nama jedhaa ofitti nama fuudhaa bakka isaan booda dikkimsi laphee kee kana injiraa miti maal namatti fidaa dhukkuba dikaamii laphee nama wanti maashiniin hojjetu hundi nyaanni maashiniin hojjetu hundi sirrii miti. Kanneen akka koofii akkuma argaa jirtan koofii niskifee jechuudha. Kabachiinuu isa jedhamu kana dhugaa dubbachuuf namoonni waan akka isa faa fayyadamtanii yeroo baay'ee doktoroonni hin oowwama buna akkasii hin dhugina hin fayyadamina jedhanii garuu keenya namni dhugaatuma oola. Booddee dhukkubsii hin caalu yoo dhiiste suusii illee oositti ta'e suusumallee oositti ta'e si hin caalu yoo dhukkubsatte birrii qarshii hedduu baastaa kan fayyadu kan hin fayyidu. Kanaaf suusii sanillee ofirraa affachiisudha. Namoonni suusii akkasii qabdanii jechuudha. Kanaaf biloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Waaqayyoon gaditti namoota of eeggachuu qaba. Waan akkasiiti isiniin jedha. So waan soba isinitti fakkaata. Waanuma soba isinitti fakkaata. Ani amma joobuniin ergan gaafa san ijaan argeetti dhugaa dubbachuu mana keessatti sanummoo beektanii dafee dhumaayu kanatti joobuniin kun dura dafee dhumaayu. Ani garuu nyaadhu dhugaa dubbachuuf mana ibbisiise. Garuu isaan maal jedhanii aannan irraa kan wanta horiitirraa hojjetaman jedhaa turan jechuudha. Maashiniin aannan akkasuma ni beektu miti wantoota akkanaatirraa kan hojjetamutti hin beeka malee ani wantoota akkanaatirraa hin hojjetama jedhee tasumarree iyyaannasi yaadatillee hin beeku jechuudha. Adii waan ta'eef aannan waan wal fakkaatuuf wantuma isarraa hojjetamu waan natti fakkaate. Garuu la'a soba ta'e haraa mootiirraa hojjeta. Innaa kanaafiyyuu waan akkasaatirraa sirriitti of eeggachuu qabna. Hidoomi wala niskifee wala karabeexi wanta maashiniin hojjetu hundumti isaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkumee ilaala. Namoota biyyoota arabaa kan qoricha malee hin jiraatan mee uummata keenya Itoophiyaa ilaala. Namni yoo dhukkubsate waggaa tokkotti ji'a meeqatti dhukkubsatee mana yaalaa deema. Isaan guyyaa taphaale kiniinii malee hin jiraatu. Daa'imti fudhalatte mana hakimii malee hin guddattu jechuudha. Bakka manuma hakimii deemaa oolti. Manuma bakka kiniinuma qorichaan jiraataa jirti jechuudha. Maalirraan kan ka'e wantoonni as jiran hundi wanti shaggaadha jedhame wanti biyya arabaa kanatti bakka wanta ta'e wanta as jiru hundi foorjiluma nyaatu jechuudha. Kanaaf foorjiliin kun immoo deemee maal namatti fida dhukkuba namatti fida. Akkasii sirriitti kana beekuu qabdu isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii qabaa.